Asham harkafuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan idil addunyaa irratti argamtan cufti keessanuu nageenyi Rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jenna. Guyyaan torba wiixata galgala ji'a 11 barri 2022 qophiin kan madda walaabuu miidiyaati qindeessee kan isin dhiyeessu immoo ani Kaamili. Lolli guddaan kaleessa gara galgalaa irraa eegalee aanaa Laaloo Asabiitti magaalaa Innaageetti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa turuu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii magaalaa Innaageetti geggeesse kanaan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa magaalichaa keessatti argaman irraa guutumaan guututti akka gadhiisisee dubbatamaa jira. Lola lixa Oromiyaa aanaalee fi magaalota garagaraa keessatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee sochiin marti dinqaa jiraachuu fi magaalattiin muddama jabaa keessa jiraachuu jiraattonni magaalaa Gimbii himaa jiru. Kaleessa magaalaa Gimbii irraa fageenya kiiloomeetira 23 irratti argamtu magaalaan Innaagee lola guddaa geggeeffamaa turuu kan jedhan jiraattonni magaalichaa OMN'f yaada kennaniiru. Lolli kun gara Gimbiitti babal'achuu malaa jedhanii sodaa guddaa keessa jiraatu jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Sodaan keenya waraana bilisummaa Oromoo irraa osoo hin taane haloo humnoonni mootummaa uummata nagaa irratti bahaa jirutu irratti qaamni kamiyyuu uummata nagaa irratti fuulleffachuu irraa of qusachuu qabaa jedhan. Mootummaan rakkoo Oromiyaa humna waraanaatiin hiika jedhee yaadu irraa waraanni bilisummaa Oromoo waliin taa'ee mari'achituu fala ta'aa jedhu. Furmaanni rakkoo biyyattii marii hundaa hommachaa kan jiru yoo ta'u, uummata kanaa wajjin taa'anii mootummaan waraana bilisummaa wajjin rakkoo uummata Oromoo furuu qabaa jedhu. Haleellaa diroonii mootummaan magaalaa Biillaatti tibba kana raawwatameen duugaan sanyii nurratti raawwatamee jedha jiraattonni magaalaa Biillaa. Haleellaa guyyoota muraasa dura diroonii godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Dirmajitti raawwatameen namoonni 80 akka lubbuu dhabanii fi namoonni 100 kalaayan ammoo akka madaahan jiraattonni naannoo kanaa himataa jiru. Haleellaa kanaan namoonni nagahaa akka dhumanii fi erga eeran mootummaa yakka duguuggaa sanyii kam keessattuu hin raawwatin nurratti raawwatee jira jedhu. Gama biraatiin ammoo artistiin jaalatamaa fi kabajamaan laayibararii Oromoo kan ture artisti Aliin Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Du'a isaatiin wal qabatee artisti Aliin Birraa duuti goota kamiifuu godhamuu fi qabaa jedhanii koreen maatii isaa irraa fi gama mootummaa irraa qindaa'ee guyyaa har'aa ibsa kennee jira. Walumaa galatti sirna ibsaa kana irratti boru ganama sa'aatii 2 irraa jalqabee gaggeessaan sirna isaa magaalaa Bishooftuu irraa gama Finfinneetti ni geeffamaa jedhan. Sirna gaggeessaa guyyaa boruu ganama sa'aatii 2 irraa eegaluun mana jireenya magaalaa Bishooftuu irraa ka'uun gara Finfinneetti imalli erga taasifamee booda paarkii Michuutti gaggeessaan gootaa ni taasifamaa fi jedhan ibsa miidiyaaf kennan irratti. Sirna gaggeessaa sadarkaa biyyattii keessatti magaalaa Finfinnee erga xumuramee booda ammoo bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dawaatti sirni awwaalcha kan raawwatamu yoo ta'u, yeroo guyyaa boruu xiyyaaraan gara magaalaa Dirree Dawaatti erga gaggeeffamee booda wayita magaalaa Dirree Dawaa gahan istaadiyoomii Dirree Dawaa sirni sagantaa salaataa akka gaggeeffamu ni dubbatama. Odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Artistii gameessaa fi jaalatamaa Dr. Alii Birraatiin wal qabatee hawaasni Oromoo idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin
eeggamu Dr. Alii Birraa boqachuu isaatiin wal qabee hawaasni Oromoo idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin ergaalee isaanii gama koomunitii isaaniitii fi gama dhuunfaatiinis dabarfachaa jiru. Ati goota keenya, ati barsiisaa keenya, kan gaafa rakkinnaatii, kan gaafa dhiphinaatii jechuudhaan warroonni barreessan kumaatama kitilaanii mareega yooyya nagaa sindaganne kan isin biraan gayaa jirru gam MWtiin sagantaa qophii addaa yaada hawaasa Oromoo idil addunyaa jiddu galeessa godhachuudhaan gama sooshaal miidiyaatiin ergaalee adda addaa kan isin biraan geenyudha. Keessaayyuu fuulleeffannaan hawaasa Oromoo idil addunyaa boqachuu artiist Alii Birraatiin wal qabatee ergaalee kallattiilee adda addaatiin dabarsan kan isin biraan gayaa jirrudha. Anis obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Mareega akkuma jalqabarratti isiniif ibsuuf yaalletti biyyoota adda addaarraa hawaasni Oromoo gadda isaanitti argame gama koomunitii fi akkasuma dhuunfaa isaaniitiin sooshaal miidiyaatti gargaaramuudhaan ergaalee isaanii dabarfachaa jiranii. Koreen tumsa OMN biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa boqachuu artiist Alii Birraatiin gadda itti dhagame ibsatanii jiran. Koreen ibsa baaseen artiist Alii Birraa waggoota 50 caalaaf ogummaa isaatiin cichoominaa fi ilaameedhaan ummata isaa tajaajilee jira jechuudhaan irra deebi'anii barreessanii jiran. Koreen tumsa OMN biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa boqachuu artiist Alii Birraatiin gaddi guddaanis nutti dhagame jira jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa nama kafale ta'uu eeree jira. Uummanni Oromoo nama cimaa tokko akka dhabees koreen himtee jirti. Koree tumsa OMN biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaatti ergaa kan dabarfatan. Boqachuu artiist Alii Birraatiif uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwinaa koree tumsa OMN magaalaa Jiddaatti ergaa isaanii dabarfate. Kuni kanuma osoo jiru biyyoota adda addaa keessa haaluma kanaanis ergaa isaanii dabarfatan. Oromoonni biyyoota adda addaa keessa jiran keessaayyuu ati abbaa keenya abbaa artiitii hayyuu guddaadha. Oromiyaa bilisoomti osoo hin argin deemuu kee hedduu nu gaddisiisa. Noo goobanaatti maaliin himta kan jedhus gaafii biroo ture. Mareegaa kan dhageeffachaa jirtan hawaasni Oromoo idil addunyaa miira ol'aanaadhaan boqachuu artiistii Dr. kabajaa Dr. Alii Birraa irratti fuulleeffachuudhaan kan gurraan isin gahaa jirru Oromoota biyya Saudi Arabiyaa ergaa isaanii gara koomunitiin dabarfatanidha. Haaluma kanaan biyya Awustiraaliyaa hawaasni Oromoo magaalaa Meelboorn boqachuu artiistii Alii Birraatiin gadda itti dhaames ibsanii jiran. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa keessaayyuu seenaalee gurguddoo adda addaa keessatti hawaasa dorgomaa tokkollee hin qabnedha. Haaluma kanaan gaafa artiist Hacaaluu Hundeessaa wareegame Oromoonni Awustiraaliyaa seenaa addaa dalaganii gadda isaanitti dhagame dachee biyya Awustiraaliyaa keessatti xayyaarota qilleensarra balaliisuudhaan seenaa guddaa lafa kaawwatanidha. Mareegaa har'as gaafa artiistiin kabajamaaf jaalatamaan Dr. Alii Birraa boqachuu isaaniitiin dhagaaniin biyya Awustiraaliyaa irraa hawaasni Oromoo magaalaa Meelboorn boqachuu artiist Alii Birraatiin gadda isaaniitti dhagame gara OMN'tiin dabarfatanii jiran. Hawaasni Oromoo biyya Meelboorn ibsa baasaniin artiist Alii Birraa waggoota 60 darban oliif saba Oromoof ol qabuuf hojjete yoomuu hin dagatamu jedhan. Artiist Alii Birraa fi ofii isaa caalaa saba isaaf jiraachuu eeranii namoota akka kennaa kana qabaniif kennaa qaban guutuu sabaaf oolchan arguu caalaa wanti namatti gammachiisu tokkollee hin jiru. Garuu har'an tana haala kanaan nu biraa godaanuun isaa nu dallansiisaa hedduu miira keessa nu galche kan jedhanis garasumarraayi. Artiist Alii Birraa gama hundaan nama fakkeenya ta'ee akka ta'es hawaasni Oromoo biyya Meelboorn ibsa gaddaa baasan keessattis eeranii jiran. Haaluma kanaan biyyoota adda addaa keessaa hawaasni Oromoodhaa gadda isaanitti dhagame kallattiilee adda addaatiin marsaalee odeeffannoo idil addunyaatiin ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Keessaayyuu hawaasni keenya biyya Saudi Arabiyaa hawaasa ofii gargaaruu keessatti kan qooda guddaa qaban guma dubbachuuf artiist Hacaaluu Hundeessaas haala kanaan dhabnee jira jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran.
Maarigaa akkuma isiniif ibsuuf yaalletti sagantaa kanarratti kan isinii dabarsaa jirru yaada hawaasa Oromoo idil addunyaa jiddu galeessa godhanneeti. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa borga nama guyyaa geggeeffamus kan duuka buune isin biraan geennudha.